Torban kun torban nuti baay'ee gammannuu fi baay'ee Waaqayyoon galateeffannudha. Innis immoo sababiin isaa namni nuti baay'ee jaallannu faarfataa nuti kabajnuu fi faarfataan naamusa gaarii qabu amantoota biratti illee karaa baay'eedhaan jaallatamu faarfataa Girmaa Kuusaa faarfannaa isaa albeema 5ffaa ulfinni isaa kan keeti jedhuun dhufaa jira. Egaa albeemni isaa kun dilbata dhufu bitootessa 13 waldaa guutuu wangeelaa Finaansii yookaan immoo Gullallee magaalaa Finfinneetti argamutti eebbifama jechuudha. Faarfataan kun faarfataa buleessaa fi faarfataa naamusa gaarii qabu, faarfataa dhugaadhumatti jireenya kiristaanummaa galee fi jireenya sirrii jiraachaa Waaqayyoon tajaajilaa har'a ga'edha. Baay'een keessan ni beektu, baay'een keessan ni jaallattu. Egaa faarfataan kun amala qabeessaa fi nama naamusa gaariidhaan tajaajila isaa tajaajiludha jechuudha. Egaa har'a immoo kunoo guyyaan ga'ee Waaqayyo isa gargaaree ammas albeema isaa 5ffaa ulfinni isaa kan keeti jedhuun dhufaatii jira. Egaa albeema isaa kana immoo gamaa gamasii itti yaanee kallattii hundumaan itti yaanee guyyaan eebbisnus ga'eera jechuudha. Bitootessa 13 namni kamiyyuu iddoo biraa dhaquutii hin qabu. Eebba faarfannaa obboleessa keenyaa kanarratti argamnee itti yaanee haa eebbisnu, haa tumsinu, haa gargaarru isiniin jenna. Sababiin immoo namni kun umurii isaa guutuu tajaajileera jechuun ni danda'ama. Egaa waan hundumaa waan qabu umurii isaa jireenya isaa hundumaa dabarsee tajaajila kanaaf kennee hanga har'aatti mana Waaqayyoo keessaa nama gatii baasee tajaajiledha. Kanaaf namni hundumtuu egaa eebba albeema isaa kanarratti argamnee tumsa barbaachisuu fi deeggarsa barbaachisu agoonuufiin dhaamsa keenyaa dhaamsa gonfoo miidiyaadha jechuudha. Egaa namni hundumtuu iddoo jirtanii itti qophaa'aa dilbanni gahuudhaaf egaa guyyaa muraasatu hafe. Egaa bitootessi 13 amantoota biratti egaa guyyaa seena qabeessa ta'uutii qaba. Boleessi kun yookaan immoo faarfataan Girmaa Kuusaa guyyaan itti deeggaramuu fi guyyaa inni itti egaa maatii isaa akka ittiin gargaaruuf namni hundumtuu bira dhaabatu jireenya isaa hundumaa kan jireenya godhatee tajaajilaa ture kana tumsa barbaachisu waan isaaf goonuuf namni hundumtuu egaa itti qophaa'ee bareechee sirriitti babbareedee egaa irratti argamuun dhaamsa keenyadha. Namni kamiyyuu akkasin irratti argamtanii fi namni hundumtuu akkasin obboleessa kana tumsitan yookaan faarfataa kana tumsitan shakkii hin qabnu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa hundumti keessan bakka jirtanitti walitti dhaamaatii lixaaf bahaaf kaabaaf kibbaan walitti dhaamaatii namni dandeessan hundumtuu osoo irraa hin hafiin tumsa obboleessa kanaa akka gootan isiniif dhaamna. Faarfannaan isaa egaa faarfannaa baay'ee babbareedudha. Keessumatti kiristaanummaan jireenya kan jedhu sammuu keenya keessaa hin badu. Inni kan biraan immoo egaa gamoon jireenya miti kan jedhu fa'aa of keessaa qaba. Kanaan dura faarfannaa ergaa baay'ee qabu, ergaan isaa kan namatti tolu baay'ee hojjeteetii jira. Kanaaf egaa jireenyi jechuunis ni beekama. Namni hundumtuu irratti argamnee haa eebbisnuun dhaamsa keenyadha. Waamicha kabajaa isiniif goonerraa bakka jirtanitti Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifama. Kun immoo egaa miidiyaa keessan gonfoo miidiyaa kan isin yeroo hundumaa waan haaraa irraa argattanidha. Kanaaf namni kamtuu subscribe gochuudhaan maatii keenya nuuf ta'aa isiniin jenna. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan ammuma subscribe kan jettu ishee diimtuu sana gadi qabaatii maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Waaqayyo umurii keessan bara keessan haa eebbisu. Isin jaallannaa, isin kabajnaa. Lafa jirtan hundumaatti Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa galatoomaa isiniin jenna.